Maal si gargaaru? Min gaafateen taa'e. Fudheera. Hamna gaafate. Haati warraa baachaa geesseetti wali. Akkasii. Yaa kanaafuu ishee gaafachuudhaaf qarshii walitti baasaa jirra. Ilaali waan kana. Namni hundi qarshii 200 kennaa jira. Qarshii 200? Eeyyee. Leensaa maal taatan? Wanta kana isintu murteesse moo abbaan akka humna isaatti akka fedhetti kennuu danda'a? Maal taatee lataa? Namni hundi qarshii 200 kennaa jira. Ati immoo namaa gadi ta'uu hin qabdu. Baay'ataa bara. Kana hundaaf tokkoon qabu. Na barreessi. Kasi malee namaa gadi ta'uun siifis gaarii miti. Eeyyee. Namaa gadi ta'uun illee kanaanii miti kan madaalamu. Sirriitti barreessi. Hayyee. Qarshii 200 ta'uu isaan dagatee. Yes. Oh, lasu. Nagam. Mana kisah wajib tu. Mana seriusan jurah. Ada. Orang mana kam? Mana balik? Minda aku frate. Frate. Dibbi lama. Qarshii 200 waajjira keessatti buusee ture. Buusee naaf jedhee tan kenne. Buusiin kan maaliiti? Buusiin hojjetaa keenya haati warraa isaa deesse qarshii 200 walitti guuraa turanii anis immoo akkasumatti buusee qarshii 200 kenne. Akka abalutti irra gadaan morma nama jallisedha. Abbaan fee waan buusee faati buusuu qabda? Meeti. Beeka wanta hundasaa. Rakkoo maalii akka keessa jirrus beeka. Maallaqni kunis immoo mana keessa akka hin geenyes beeka. Garuu dirqama waan ta'eef anis namaa gadi hin ta'u jedheetani kan qarshii 200 kenneef. Sitti himu? Ani qarshiin kun ji'a ga'uu baate kanan dhibbadhu hana sii miti. Meetii yaaduu dhiisee miti. Dirqama na gaafannaa anis namaa gadi hin ta'u kanan jedhu nama jinjiraachuun dirqama immoo. Kanaaf na gaafatan qarshii 200 fuudhee kenna. Hundumti isaaniitu hojjetan hundi isaanii qarshii 200 kennan. Sitti kunis yoo isaan hanqate deemtu guutiif. Dumbulloon cabxuun takka osoo irratti ani sirraa fuudha. Amma ma baay'isteerta. Maalan baay'ise? Natti himee? Meetii qarshii kanaan mindaa koo fudhadhee homaa keessa osoo irratti fidee sitti kennaa hin turre kanaan dura. Amma maal waan biraatti maalan balleesse? Yoo guutee fidde ta'e guutii fidi. Sana achi garuu hannu ka'eetan si deema mana kana. Beesaa fuudhaan guutu. Itti guutu malee ammana kana keessa iyyuu hin jiraadhu sittan hima. Michi dhimma qarshii kana moo waan biraati garuu? Waan baasitti fakkaatu meeti? Baay'ateedha. Baay'atee. Jeja waan argadhu kan fuudhee kaadhee kana sitti kennu kun mul'ata jechuun sitti. Sitti mee barra. Anaafi miti. Mana kee dhadhaabbachuuf jecha. Akkon fudhadhee hin si deebisa. Rakkoon qabu. Meeti. Oo. Kottu. Kunooti. Bakka barbaadde seenii itti guuteera jetteerta liqeeffadhe itti guuteera. Garuu baay'ee baay'isteerta. Namni jireenya hawaasa jiraachuudhaaf wanta hawaasni godhu kamiin gochuu qaba. Osoo hin qabaatiin miti. Qabaadhus qabaachuu baadhus jireenya hawaasa jiraadhu wanta hawaasni godhu anis gochuun qabaadha.
Maaltu keessamaa qanqattee jettaa yeroo hundaa? Amma laaqana jirti laaqana kenna. Kan hojiin deemaa. Baay'iste. Hello, Rata. Hello. Akkam sitti wayyaa'e? Romaan jedhamu xiqqoo natti wayyaa'eera. Manni yaalaa maal siin jedhan? Mana yaalaan deeme mana kiyyan ciiseera amma manuman jira. Maal gootaree mana arga mana yaalaan deemne? Xiqqoo boqodhe na dhiisuu danda'a jedhees manuman jira. Waan hundaafuu kan booda inni dhufnaa kan sifan bilbila. Lakki rakkoon qabu jechuun amma akka duraa miidha dhiisaara amma. Tole. Guddaan dhiphatin. Tole. Tole abdii nagaa ta'e rakkoon qabu. Qarshii namarraa fuudhee mana yaalaas geessu. Eenyurraa fuutu? Kaleessa qarshiitti guutuu jennaan deemee liqeeffadhee qarshiitti nameetti guuteera. Har'a ammoo liqeeffadhee mana yaalaa deema. Hin barbaadan deema. Yaadu. Negara. Abdi. Akkam. Yaada. Akkam sitti wayyaa'e? Wayyuma waan jedhu. Akkam sitti jira? Amma fayyeen jira. Mana yaalaa maal siin jedhan? Mana yaalaa attoo yomnaan dhiiseen deemne mana yaalaa. Amma wayyaan qabaam fayyeera. Maal fayyita kunoo si dhukkubaan jiru? Fayyeera barum. Maal fayya kunoo dhukkubsataa jira bar? Jechuudha manarraa natti uffaa jira. Lata ofis sobiin ka'ima gara mana yaalaa deemu. Lakki abdi. Deemu maal godhatteti? Nadhiisa. Lakkii keedhiisiti ka'ii gara mana yaalaa deemnu. Qarshii yaala siif ta'us waajjira keenya walitti sassaabamee finnee dhufnee jirra. Maal abdii waan gochaa jirta? Maal barbaachisa? Sirra turraan gaarii miti ka'ii amma yaa deemnu. Maal carraa kanaati? Anaaf jecha maaliif qarshii walitti qabdu? Maaf akkas gootan abdii maal taatan? Lakki sirra turraan hin ta'u gaarii miti. Yaala kooti jettanii qarshii walitti qabu? Kunuuti qarshati yaaddi. Wayyoo maaf carraaqxu maaloo? Yaa Rabbii. Ana fayyeera maal maaf joortu? Maal si agargaara? Mingaa fudhatee taa'e? Fudheera. Namni gaafa. Haati warraa baachaa geesseetti wali. Akkasii. Yaa kanaafuu ishee gaafachuudhaa fi qarshii walitti baasaa jirra. Ilaali waan kana. Namni hunduu qarshii 200 kennaa jira. Qarshii 200? Eeyyee. Leensaa maal taatan? Wanta kana sintu murteesse moo abbaan akka humna isaatti akka fedhetti kennuu danda'a? Maal taatee lataa? Namni hunduu qarshii 200 kennaa jira. Ati immoo namaa gadi ta'uu hin qabdu.
Baay'ee tabar. Waajjira keessatti buusee ture. Buusee naaf jedhee san kenne. Buusiin kan maaliiti? Buusiin hojjetaa keenya haati warraa isaa deesse qarshii 200 walitti guuraa turanii anis immoo akkasumatti buusee qarshii 200 kenne. Akka abalutti har'a gadaan morma nama jallisedha. Abbaan fee waan buusee faati buusuu qabda? Meetii beeka wanta hundasaa rakkoo maalii akka keessa jirrus beeka maallaqni kunis immoo mana keessa akka hin geenyes beeka garuu dirqama waan ta'eef anis namaa gadi hin ta'u jedheetani kan qarshii 200 kenneef. Sitti himu ani qarshiin kun ji'a ga'u baate kanan dhiphadhu kana sii miti. Meetii yaaduu dhiisee miti dirqama na gaafannaa anis namaa gadi hin ta'u kanan jedhu nama jiraachuun dirqama immoo kanaaf na gaafatan qarshii 200 fuudhee kenna hundumti isaaniitu hojjetaa hundi isaanii qarshii 200 kennan. Kunis yoo isaan hanqate deemtu guutiif dumbullaan cabxuun takka osoo irratti ani sirraan fuudhu. Amma immoo baay'isteerta. Maalan baay'ise? Natti himee? Meetii qarshii kanaan mindaa koo fudhadhee homaa keessa osoo irra fidee sitti kennaa hin turre kanaan dura. Amma maal waan biraatti maalan balleesse? Yoo guuttee fidde ta'e guutii fidi. Sana achi garuu anu ka'eetan si deema mana kana. Eessaa fuudheen guutu? Itti guutu malee ammana kana keessa iyyuu hin jiraadhu sittan hima. Michi dhimma qarshii kana moo waan biraati garuu? Waan baay'isitti fakkaatu meeti? Baay'ateedha. Baay'atee. Jeja waan argadhu kan fuudhee kaadhee kana sitti kennu kun murate jechuun sitti. Sitti mee bara anaafi miti mana kee dhadhaabbachuuf jecha. Akkuma fudhadhee hin si deebisa. Rakkoon qabra. Meetii. Oo. Kootu. Kunooti. Bakka barbaadde seenii itti guuteera jetteerta liqeeffadhe itti guuteera. Garuu baay'ee baay'isteerta. Namni jireenya hawaasaa jiraachuudhaaf wanta hawaasni godhu kamiin gochuu qaba. Osoo hin qabaatiin miti ka. Qabaadhus qabaachuu baadhus jireenya hawaasaa. Kana hundaaf rakkoon qabu. Barreessi. Kasi malee namaa gadi ta'uun siifis gaarii miti. Eeyyee. Namaa gadi ta'uun illee kanaan miti kan madaalamu. Sirriitti barreessi. Hayyee. Qarshii 200 ta'uu isaa hin dagate. Yes. Oh, lasu. Nagam. Mana keessa hojjetaa? Mana sirreessaan jira. Oolmaan akkam? Nama bareeda. Mindaa fudhadheera. Fudhatee? Dhibbi lamaa? Qarshii 200. Jiraadhu wanta hawaasni godhu anis gochuun qabaadha. Doolchita keessaa maal qanqattee jettaati yeroo hundaa? Amma laaqannoo jirti laaqanaa kenna. Kan hojiin deemaa. Hin baay'iste. Hello, Nata.
Hello. Akkam sitti wayyaa'e? Romaan jedhamu xiqqoonatti wayyaa'eera. Manni yaalaa maal siin jedhan? Mana yaalaan deeme mana kiyyan ciiseera amma manuman jira. Maal gootaree maal arga mana yaalaan deemne? Xiqqoon boqodhe na dhiisuu danda'a jedhees manuman jira. Waan hundaafuu kan booda inni dhufnaa kan si kan bilbila. Lakki rakkoon qabu. Jechuun amma akka duraa miidha dhiisaara amma. Tole. Guddaan dhiphatin.